Ashama harka fuudhee akkam jirtan hordoftoota chaanala keenyaa kan taatan marti keessanuu nagaa rabbii lafaaf iddoo jirtanitti isiniif haa baay'atu akkam turtan akkamsaa akka nageessanii nuti nagaa guuturraa faa qabnaa nageenya nu bukkee turre isin birallee haa jiraatu isiniin jechaati. Egaa obboleewwan kiyyaa viidiyoo darbe irratti baay'een keessan koomentii wal fakkaataa naaf barreessitanii ati maaliif akkas jettaa inni iyyuu mucaa kee wajjiniin baqa waa baay'ee wal fakkaataa kana jechuudha. Ani isa sana wallaalis miti dhiifama naa godhaati jechuudha. Maal jechuu barbaadetananii ani jireenya keessatti namnis akkana sobuu hin barbaadu ilma namaa kamiyyuu immoo sobuu hin barbaadu jechuudha. Ani wanticha akka piraankii ta'e yoo guyyaa lama walitti fufeetoo akkasumatti itti fufu piraankii natti hin fakkaanne. Ammas taanaan ani wanni hin jedheen fidiniin suni maalirratti ka'eeti beektanii jalqabaa eenyummaa kan koo gaafanani tokko jedhee sitti immoo maaf eenyummaa kee na dhoksite. Ani jireenya koo keessatti baqa nama sobu qofa. Maaliif kaleessa waa biraa har'a waa biraa isa dubbatu sana jireenya koo keessatti baqa wajjin isteeppii dheeraa tarkaanfachuu hin barbaadudha malee qabaachuu isaatti jibbee miti. Ani gaaf hayi jedhee ani finni wal barru maaliif gaafii kanan dhiyeesseef gaafanni gaafii jaalalaanaaf dhiyeessu ani immoo faallasaa simma daaluu waan jedhuun dhiyeesseef gabaabaa dubbii jechuudha. Tarii yeroo baay'ee nan baasan jedha miseejii sana jechuudha. Garuu immoo naaf mijatee baasaa hin jiru guyyaa tokko rabbii hoo jedhee numan baasaa hin agartanii. Egaa ani kana malee maaf ta'ee miti obboleewwan kiyya na hubadhaa asitti jechuudha. Haa ta'u malee garuu inni piraankidha kan irratti hojjechaa ture. Piraankichi immoo gar malee dhiyaatee hin dheeraate jechuudha guyyaa lama. Egaa kana na hubadhaa isiniin jechuu barbaada. Asumaan immoo maal jechuufan dhufe har'a ammaaf viidiyoo kanarratti waraabde jechuun keessan hin oolu. Namni akka gommana mataa dhaquu taakkattan akkasumas immoo birrii baastanii mana rifeensa dhattanii mataa hojisiifachuu jibbitan jechuudha. Baay'ee tokko jechuudha dhugaa baay'ee tokko asitti dhiifama naa godhaati maaliif akka ta'e moojii hin jaaladhu. Dhaqi boru iftaan naqi osuma manatti ofuma koo nan miicadha nan sirreeffadha ofuma kooti baqaa duubatti qabsiifadha malee mana mataa inni naqu yeroo baay'ee jechuudha. Egaa har'a dirqama ayyaana waan ta'eef dhaqxu malee waan jedhamu kinoo giddaan dhufe. Kanaaf na dhukkuba jedheen ciisee gidiraadhaaf jechuudha. Miicachuullee yoo dadhabde nasu miica waan jedhu jechuudha. Walumaa galatti maal isiniin jechuu barbaada waaqayyo waanuma hundarratti jechuudha. Jireenya keessan keessatti jechuudha baqa jireenya jettanii nama akka laphee keessanii eenyumaafuu isiniif haa kennu erga isinii kenne immoo amanamummaa isin gidduutti yaa irraanfatu jaalala isiniif haa baay'isu isiniin jechuu jaaladha. Ilma namaa gidduutti wanti baay'een fudhatamaan jechuudha. Nama afaaniin sin jaaladha isiniin jedhurra sin amana. Nama isiniin jedhu filadhaa maaliif amanamummaan hunda dursa waan ta'eef. Kanaaf obboleewwan kiyyaa namoonni kallattii garaagaraatiin na hubattan akka kanatti na hubatina isiniin jechuu barbaadetan jibba qabaadhee osoo hin taane nama akkasiis miti yaani isinitti meera. Maaf xiiqin immoo beektan nuti ijoolleen shamarranii waa xiiqeffannee jennaanii baay'ee tokko jechuudha. Maaf jalqaba na dhokateedha. Akkamitti jalqaba na dhokate gaafa eenyummaa koo tokko lama sadii jedhee sitti musana maaf na dhoksite waan jedhu malee jibbee qabaachuu isaatti jibbee miti 5 4 iyyuu haa qabaatu ani maaf kan koosan maafan ifa baase akkuma namoota kaawwanii dhoksuu nan danda'a ture. Egaa akka kanan isiniin jedhaa kun lama ta'anii asitti bishaan akka kanatti jechuudha narra taphataa oolanii dhumarraa manni rifeensaa sunis inoollee deemee saatii dheeraachi ta'anii isa warafaa eeggatan immoo baay'ee tokko jechuudha baay'ee tokkon jibba maaliif akka ta'e hin beeku hin jaaladhu. Egaa akka kanan isiniin jedha obboleewwan kiyyaa egaa kunoo dhumni isaa akkas ture saatii meeqan achi ture dhufe ganama baay'een saatii kana dhufe hojii waa meeqatu hafe manatti. Kanan isiniin jedha kanayyuu ani ilaalim kan birriin gadi aanaa hojisiifadhe amma birriin akkanaa kennametti osoo ittiin hojisiifadhe baay'eedha guyyaa lama guyyaa sadii ta'a. Egaa akkasiin isiniin jedha obboleewwan kiyyaa walumaa galatti viidiyoo laaluun duratti waan viidiyoon sun jedhe hubadhaatii koomentii nu barreessaa baay'een isin jaaladha baay'een isin kabaja. Walumaa galatti akka maleetti nan hubatina an nama akkasiitii miti isiniin jechuun barbaada. Baay'ee tokko dhugaan isiniin jedha namoonni baay'een immoo yaadawwan garaagaraatiin kan nu deeggartan baay'een keessan hin jirtanii hundi keessanuu galatooma hunda keessanuu baay'een isin jaaladha eebbifama waaqayyo isinaa eebbisuu isiniin jechuu jaaladha obboleewwan kiyyaa jireenya keessanaa eebbisu waaqayyo baraaf jireenya keessan muluu isinaa eebbisu bakka yaaddan lafa garaa keessanii waaqayyo isiniin haa ga'u akka yaaddan akka hawwitanitti waaqayyo isiniif haa guutuu isiniin jechuu barbaada.
kana fakkaatan isiniin jedha obboleewwan kiyyaa koomentiin akkasii waan deddeebi'ee dheeratee fanan qoyme namoota baay'eef akka isaan na hubatan kana akka hin taane waan jedhuun viidiyoo kanarratti isiniif waraabe malee sila viidiyoo kanarrattanii waan biraa waraabuuf ka'e ture jechuudha. Egaa akkasaniin isiniin jedha ayyaana gaarii lafuma jirtanitti hordoftoota amantaa kiristaanaa maraafu ayyaana gaariin isiniin jedha. Nagaannaaf tura baay'een isin jaaladha baay'een isin kabajaa turtii gaarii hanga viidiyoo biraa walitti deemnu.